Har'ammoo kan ilaallu waa'ee dhangala'aan qaama saalaa dubartootaan ba'u maali? Maaltu fidaa? Furmaanni maali? Kan jedhu ilaalla. Dubartoonni hundi yeroo ta'etti dhangala'aan qaama saalaa ni ba'a yookaan ni qabaatu. Dhangala'aan kunis kan fayya qabeessa ta'es ta'uu danda'a. Kan immoo rakkoo fayyaa mul'isu ta'uu danda'a. So bakka lamatti qoodna jechuudha. Kan noormaalii ta'ee fi kan noormaalii hin taane, kan dhibee fayyaa akeeku. Kan adda baasuuf immoo maaltu fayyadaa? Baay'inni dhangala'ichaa, halluu dhangala'aa sanaa, foolii dhangala'aa sanaa, yeroo dhangala'aan kun itti dhangala'e akkasumas mallattoon biroo dhangala'aa kana waliin qaama dubartii sanaa irratti mul'atu jiraaf hin jiru isaa fayyadamuudhaan noormaalii moo noormaalii miti kan jedhu adda baasna jechuudha. Mee dhangala'aa fayya qabeessa kan jedhu haa ilaallu. Dhangala'aan fayya qabeessi dubartoonni arguu danda'an maali kan jedhu haa ilaallu. Dhangala'aan kun xannachoota naannoo qaama saalaatiin kan oomishamudha yookaan kan madduudha. Innis faayidaa hedduu qaba. Inni dhangala'aan fayya qabeessi kun xannachoota naannoo qaama saalaatti argamaniin kan maddu ta'ee faayidaa hedduu qaba qaama saalaa dubartii sanaaf. Faayidaalee isaa keessaa kanneen gurguddoon seelota dullooman kan qaama saalaa dubartootatti argaman qulqulleessuu. Seelonni yeroo du'an seelota haaraan bakka bu'u. Isa kana immoo seelota dulloomanii du'an kana kan irraa kaasu immoo dhangala'aa kana. Jiidhinsa qaama saalaa dubartootaa eeguuf infekshinii garaagaraaf akka hin saaxilamneef isaan fayyada. Dhangala'aan kunis egaa jechuun noormaalii kun yeroodhaa yerootti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee yeroo hanqaaquun ovaarii dubartii irraa gadhiifamtu yookaan lakkifamtu tibba marsaa laguu yeroo walqunnamtii saalaa fi yeroo ulfaa dhangala'aan kun hangisaa ni dabala. Dhangala'aan inni fayya qabeessi kun yeroo hedduu halluu hin qabu, foolii homaa hin qabu, akkasumas mallattoon biroo hin jiru. Mallattoo biraa hin qabdu dubartiin sun jechuudha. Foolii hin qabu, halluu hin qabu, noormaalidha jechuudha. Baay'inas hin qabu. Dhangala'aan kan dhibee fayyaa akeeku yookaan inni fayya qabeessa hin taane immoo dhangala'aan kun isa olitti jenne yookaan isa noormaalii jenne irraa adda kan ta'ee fi yeroo garaagaraatti rakkoo garaagaraatiin kan dhufudha. Rakkooleen dhangala'aan fayya qabeessi hin taane akka jiraatu godhan dhukkuboota garaagaraa, dhukkuboota kanneen baakteeriyaa, fangasii, vaayirasii adda addaan dhufan akkasumas dhibee kaansarii tokko tokkollee kan kaansarii gadameessaa wajjin wal qabatan tokko tokko ta'uu danda'u jechuudha. Kanneen kun jechuunis dhangala'aan kan noormaalii hin taane kan dhibee fayyaa akeekan kun dabalataan mallattoolee kanneen akka dhangala'aan halluu garaagaraa kan akka keelloo, magariisa, magaala, diimaa kan kana fakkaatan jiraachuu danda'u. Akkasumas foolii badaa hamaa ta'e qabu, dhukkubbii garaa qabaachuu danda'u dubartiin sun. Akkasumas dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa fi yeroo fincaa'an ni jiraata. Kana malees immoo walqunnamtii saalaa booda dhiiguu, naannoon qaama saalaa hoosisuu fi madaa'uu, ho'iinsi qaamaa dabaluu fi yeroo ulfaa dhiiguun illee kan akeekuu danda'u jechuudha. Isa noormaalii hin taane kana. Kanneen kanaaf kan nama saaxilan isa noormaalii hin taane kanaaf kan nama saaxilan tokko qulqullina naannoo qaama saalaa sirriitti eeggachuu dhabuudha. Lammaffaan wantoota asidummaa qaama saalaa dubartootaa hir'isan fakkeenyaaf saamunaa qabiyyeensaa beezii baay'ee itti baay'ate. Alkaalaayeen kan ta'e saamunaa akkasii fayyadamu taanaan yeroo qaama saalaa qulqulleeffatan keessa qaama saalaa saamunaadhaan sirriitti dhiquun wantoota madaala keessoo qaama saalaa eegan miidhuu yookaan jeequu keessa qaama saalaa miidhuun gonkumaa dhorkaadha. Kanneen kana godhan dhibee kanaaf saaxilamu. Dhukkuboota dandeettii dhibee dandamachuu qaamaa hir'isa qabaachuu fakkeenyaaf dhukkuboota akka sukkaaraa, HIV kan kana fakkaatan. Qorichoota dandeettii dhibee dandamachuu dhibee ittisuu qaamaa hir'isan akkasumas qorichoota farra baakteeriyaa ta'an kan kana fakkaatan yoo fayyadamu ta'e dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u. Walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne gochuu yookaan nama walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne godhu waliin walqunnamtii saalaa qabaachuu. Yeroo teessuma qulqulleeffatan sochii harkaa dubartoonni yeroo teessuma qulqulleeffatan sochii harkaa boodaa gara fuulduraatti yoo godhan. Dubartoonni noormaalii fuulduraa gara boodaatti kan isaan bobbaa isaanii qulqulleeffachuu qaban. Fuulduraa gara boodaatti yoo ta'e kanaaf nama saaxila. Uffata jechuunis surrees ta'e uffata keessaa baay'ee dhiphaa ta'e uffachuu, uffata qulqullina hin qabne uffachuu. Isaan kun kanaaf nama saaxilu jechuudha. Akkamitti of gargaaruun danda'ama kan jedhuufi tokko walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne irraa of qusachuudha. Sababni isaas dhibeewwan tokko tokko kanneen walqunnamtii saalaan daddarban waan ta'eef. Lammaffaan qulqullina naannoo qaamaa saalaa sirriitti eeggachuu. Saamunaan keessoo qaama saalaa miicuu dhiisuu. Uffata kamuu keessattuu paantii haarawaa osoo hin qulqulleessin uffachuu dhiisuu. Surrees ta'e paantii baay'ee dhiphaa ta'e godhachuu dhiisuu.
yeroo bobbaa ba'an yookaan yeroo fincaa'anii booda fuulduraa gara boodaatti qulqulleessu. Qaama saalaa isaanii irraa jalqabanii gara bobbaa isaaniitti qulqulleessu malee boodaa gara fuulduraatti qulqulleessuu hin qaban. Wantoota foolii qaban kanneen akka urgooftuu, doodiraantii fi dibata biroo naannoo qaama saalaatti afuufuu fi dibuu dhiisuu. Kana malees immoo ofii erga yaalamanii booda hiriyaa yookaan abbaa manaa isaanii yaalchisuu qabu. Fakkeenyaaf dubartiin tokko dhibee walqunnamtii saalaan daddarban qabaattee ofii yoo yaalamte abbaan manaa immoo yaalamne taanaan deebi'ee ishee qabata jechuudha. Kanaaf dhibeen kun lamaan isaaniitu wal duukaa yaalamuu qaba. Egaa rakkoo kana mana yaalaa deemuun qorichootaa fi gorsa ogeessa fayyaa sirnaan fudhachuu fi hojiirra oolchuun salphumatti fayyuu ni danda'ama. Haa ta'u malee yeroo kana godhan yeroo hundaa abbaa manaa isaanii wajjin yookiin nama walqunnamtii saalaa wajjin godhan wajjin deemuu qabu. Rakkoo kana yeroodhaan deemanii hin yaalaman taanaan dhibeewwan kanneen akka infekshinii qaama hormaataa gara olii yookaan pelvic inflammatory disease kan jedhamu, rakkoo walqunnamtii saalaa, yeroo walqunnamtii saalaa dhiiguu, dhukkubbiin namatti dhaga'amuu, akkasumas rakkoo xiinsammuu, dhala dhabuu, infekshinii kalee fi ujummoo fincaaniif kan kana fakkaatan illee fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa yeroo waan akkasii nama mudatu gara mana yaalaa dhaquun barbaachisaadha. Haa ta'u malee kanneen ani akka noormaaliitti maqaa dha'e sun isaan noormaaliidha. Faayidaa qabu malee miidhaa hin qaban. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa, turtii gaarii.